Ashama harka fuulee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jiljilat argamtan nagaan kophaa irra jirtan nagaa qabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan egaa ka har'a wanta adda ta'e tokko mana koo keessatti qabadheen kara keessa dhufeetoo jira akka argaa jirtan asitti ministiriidha kan eenyu akka ta'esnitti animaa asitti kaartoon hin taa'ee jira asitti feestaaliin taa'ee jira namaan ta'een sabiraayizii godhaatoo jira. By the way, don't kana surprise kana le tendarbin ijoollee mana barumsaa keessatti baay'ee ijoollee walitti ofii isaaniitti ijoollee shamarranii wal gurmeessanii kan jedhanii waa'ee maatii waan adda addaa yeroo haasa'an hin jira. Kanarraa kan ka'e ijoolleen mana barumsaa keessatti hiriyoota ishee wajjin hannan tanaan dura waa'ee maatii surprise goonaa duraan anaaf hababaa kaastee wantoota adda addaa libbi qirxii gootetti timirti beek ijoollee wajjin hojjetanii kiyyamoo kamtu irra bareeda waliin jecha achiin boodatti hojjetanii kennaan ufideen dhufan mana barumsaa keessatti yeroo tirfii isaaniitti jechuudha. Amma mana barumsaa keessatti guyyaa naadholee kan jedhanii naasa'amaa hin dhagaanii achii hiriyoota sadi ta'anii wal mari'atanii waasi ajaa'ibu keessa haadha keenyaaf waan ta'e dinna jedhanii yaadan jechuudha. Kanarraa kan ka'e gizee birrii 20 gizee fudhatantu jira. Kaanti bakka jiraanii tiree birrii nu kennadanii biskuutii maaloo kanaaf fudhatu. Hannan birrii kana walitti qabdee gaafa taanitti birriin kun jalaa xiqqaannan mana barumsaatitti sagantaa nu qophaa'eera sagantaa sanii birrii nu fidaa nuun jedhanii jettee ani inumaa waanuma kanaa yaadee hin beeku birrii fudhattee walitti qabattee shiitii ijoollee wajjin bitanii jechuudha. Ijoolleen isaanii ijoolleen biraa nama biraatiin namatu nu bite jedhanii nama biraa haadha biraa bichisiifatanii shiitii kana ture aan viidiyoo irratti hojjenne gaafa ayyaanatan kaawwadde isaan jidduutti uffadhee yaadee jechuudha. Garuu har'a anillee maalifan haannaa ayyaannis dhufee jira. Ishiinuu daa'ima taate ishiinuu harka koorraa odoo fudhattu daa'ima xiqqishu ganaa waggaa 10 reefu waggaa 11 keessa seente yaaddee kana sabiraayizii waggaa na gootu baay'ee bareeda haalluun isaatu ani kan akkanaallee filadheen beeku ishiin filannoo ishii baay'ee nama ajaa'iba. Akkatti ishiin kana filachiistallee hin beeku ani kaa'ee ani carrumti narra bu'ee illee hin beeku. Kunnaadha. Anis isa sababeeffadheen baay'ee nama shiititti deebi'ee jira mana keessa uffanni kun mul'u shiitidha. Duraan wayyoota biraan kaawwadha jechuudha. Amma ani immoo har'a kanaan dura yeroon alaa galu haanna ministirii manaaf fidinnaan jettee gaafina irraa qabdi deebisee caammaa kana biyya keessa akka hin jirreetti ni ilaalla hundi keenya jechuudha. Caammaa kana waqqasaa ishiin na waqqaste qalladu biyaansi caammaan kara caammaa 8 ta'a caammaan galee caammaa gosa hunda keessaa waa'ee caammaa kanaa ta'e jechuudha kan ishiin na gaafachaa turte buuttidha. Baay'ee bareeda ka achittuyyuu diraama 1,000 moomaan bitan biyyuu alaa hittuyyuu jechuudha. Ani amma sa'aatii haannan suuqidhaa dhuftu gaheera suuqiin ergadhe gabaadhaa galeen namni gabaa galee suuqii nama ergata. Ani amma sa'aatiin ishiin natti dhuftuyyuu gaheetoo jira. Yeroo ishii suuqidhaa deebitu nan beeka daqiiqaa muraasa ofa suuqii waan ta'eef. Ishiin immoo iffattan tokkummaa ishiitii caammaa kanan bitee kaartoonii alatti kaartoonii akka bitamu hin beektu waan ta'eef kaartoonis naa kennaa jedhee bitinisee dhufee jechuudha. Itti aansuudhaan immoo ani ishiin daa'imni xiqqoon kan kana goote ani haadharraa maal barbaachisa kan jedhudha jechuudha. Ani kanan bitee fi galee jechuudha kunuuti. Waraqanni illee irruma jira kunuu argaa jirtu. Surrees kunuu waraqanni irra jira argaa jirtu jechuudha. Surree faashiniin biyya keessaa makanaadha kan asii wanni qabdu hin dhabdu kan maddarraati kanaadha jechuudha. Surreen ani bitee egaa ka amma yeroo ishiin deebitutti kaameeraa kiyya cufadheeni ishii yaamee itti laadda maal akka jettuu fi maal akka ishiin natti dubbattu walumaan laalla dafee naasaa nan ariifadhe keessan garagalchimuun garagalchine keessan garagalchisee argisiisa. Anjewii ani wanni itti xiqqaattillee ta'een beeku shurraabiin itti xiqqaattillee ta'een beeku kun hundi isaatu waraqaan isinitti mul'ata argaa jirtu jechuudha. Kanan akkatti meeshaa sadii warratti dhufeetoo galee warroonni ijoollee keessan ayyaanaaf sabiraayizii illee godhuu barbaadan ayyaanni dhufee jira. Ayyaana jala meeshaan baay'ee dabalaa deemaa akkanaadha jechuudha. Ani kaartoonii kootti naqadheen feestaalii gurraacha maree natti dhufte taanaan odoon siffaan haasaa jiruun dafee kaameeraa cufadhe akkanaa argitu waan hin barbaanne jechuudha. Achi ani ministirii sasuma keessan godhadhe jechuudha akka keenyaan arginetti wal keessa godhadheen
Hanna yaamee akkanumatti harkatti laadhatee ittiin boodamee baaftee laastii walumaa itti erguun dhaqina. Viidiyoo kana irra buutina. Hanna miira maalii akkatti dhagahamu ishiin baay'ee buskuutiidha hoggaa kennanii jaalalaan namarraa fudhatti. Kanammoo maal akka ittiin beeku jira. Erguyyuu dhaqina anuma faana xiqqoo kaameeraan dubbisu hoggaa jedhee xiqqoo sa'aatiitu kara galgalaa ta'eeti jechuudha. Manni kiyya aduurraa garagara waan ta'eef jechuudha kan kaameeraan xiqqoo dubbisu jedhee dhiifa manaa godhaa'e. Hannicho! Hanni! Kottu! Malimma. Kottu deemtee dhufte? Maal ofitti keessa deemte? Qabsiisaa kanaati keessee gisee hunda kaawwattu ofitti gootee deemte? Har'aa. Malimma. Malimma. Omaa miti himma. Me kita surprise. Vanilla. Me vanilla limali saat ini. Nanti dalam. Bereda mah. Bereda. Bereda mah dah orang wani kan macam tu bante lalte. Me Tony Lovin Tony. Lobi. Bereda. Ini kartuni bani me? Kartuni ko ya apa namun tidak. Benar, saya sudah segafat mesti nabi. Benar, saya sudah segafat nabi tiama. Bereda waktu itu. Har'a kuma tuyyuu daa'ima taatee yaaddee kana naa bittee miti waan buskuutiidha asii kennu walitti buuftee naa kanaafuyyuu ani immoo maalaa jedhure mee akkana har'a kanas bittee togale mee kaawwadhuti tata haa jedhi kottume Waaqessi eebbisuu namatti tola. Mee eebbisuu danda'u mee sitti ta'a deemiti kutaa dibaasanii kaawwadhu kottume. Egaa kaameeraan banaadha baraannoo. Gizee deebite asobsiista beenishi. Maali? Hordoftoota koo asobsiiste kaameeraa baneetan jira bara beenishi been. Daa'imti wanni daa'imaa nama baay'ee wanni nama jedha dhugaa jechuun buskuutiinuu daa'ima hin gammachiisa kennaa guddaa kennamee dhiisite jechuudha. Dhugaa ani beeku daa'imman biyya keessaa Ekonomii wajjin hin deemu wanni isaanii hunduu jechuudha. Baay'ee waa kennaa irratti waan adda. Waa Haannaa argaa Haannaa laalaa maal akka fakkaattee dhufte isiniin jechuun jaalladha. Tarii caamman isinitti mul'achuu dhabuu danda'a ka. Suuraan isin iteechisa. Caamman akka maal akka inni fakkaatu irraa suuraan isin iteechisa Haannaa jechuudha bakka kanatti. Mee karmaanna isin dabarsa maal akka jettu. Egaa maal jedhaa Oromoon hoggaa mammaakuu. Haati ilmoof gaangee qabdee ulfinan barbaada jettee jedhama. Waan gaarii amma isin ijoollee keessanitti argisiisaa deemtan boru isiniif jireenyadha jechuudha. Karaadha namaa ta'a waaqaa gaditti maaliif waanuma isin har'a gootan ijoolleen keessan sammuun isaanii seefidha. Yeroo kanatti wanna seef godhaa deemu jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee ijoollee ofiitti namni kanatti aarsaa kafala. Isiniin jechuun jaalladha. Kanaafuyyuu warroonni bakka jirtanitti ijoollee qabdan ijoollee keessan yaadadha. Namni itti dhuffisu yoon akkas godheef hin jedhina. Hagas ni danda'ameen ayyaana ijoollee keessa yaadadha. Isiniin jechuun jaalladha. Karaa haannichuun isin dabarsa. Kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jaalata argamtan bakki jirtanitti nagaa waaqeessiniif haa baay'atu jecha haala baay'ee iddoo tokkoon gammadee waan xiqqoon kenneef ishiin garuu waan guddaa naa kennite. Ani baay'een gammadee jira. Kimaan ishiin tana bichaa bitee guyyaa haadholee irratti kenneef yoo tokko waliin mari'adheen guyyaa haadholee irratti ishiin garuu birrii guddaa baastee naa bitu baay'een gammade. Sinis naa gammadaa sinin jechuun jaaladha. Bakkee jirtanitti nagaa naa tura achiin barbaada. Warra obboleewwan keenya musliimatiin Eid Mubaarak jennee jirra. Baga ayyaana keessan Eid Mubaarak ittiin sin gahe. Jennee jirraa isiniin jechuun jaalannaa gamanumaanii egaa
haannaa har'a haala kanaan gammachiisee jira. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo bakka jirtatti nagaan nutaa baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajnaa. Baay'ee.